Nana hojjetanii lallabanii hojii isaanii hojjetan ani dhorku. Macaafa kana fudhattu macaafa Qorontoos ammaa soba jechuudha. Bakka Phaawulos soba barreesse warra Qorontoosiif gaafa barreesse. Soban barreessine innis waan rakkate qaba yeroo san. Anis immoo Waaqayyo isa akka hojjetu nama. Bareeddudha. Paaster Leenco, assalaamu alaikum. Bareeda. Leenco jirta? Abbaa Caalii dubbadhaa kun nu Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. jirtu akkam naguma? Eessa akkam nagaadha? Nagaadha wallahi Nagaadha alhamdulillah. alhamdulillah. Lammiisaa fi macaafan harkaan mormaa jira. Mee xiqqoo dubbadhaa. Buna ishiinii keessaa dhuga. Abbaan Caalii faan hin jirani ishee Munzir faan. Gaafiin qaba. Maal jedha macaafan Jiru fudhatu? malee. Gaaffii. Macaafan fudhatu moo? Lakki. Macaafa dubartiin qabdii jedha. Walgahii waldaa kiristaanaa keessatti dubartiin barsiisuu qabdii jedha. Macaafni hin barsiisinii jedha. Waldhaa jira waan isaan beeku. Seera macaafaatiin hin bulu moo inni? Santuu Maal jettan? Seera macaafaatiin hin bultu? Seera macaafaatiin hin bultu ati? Niin bula maal paasterii manatti taate Maarree. maaltu Maaliif? Ani waan jedhu. Egaa hin barsiisinii jedhee ati immoo barsiisuu qabdii jechuun macaafa kana seera sadii kun ta'u? maaliif akkan jedhen qaba kaan? Wanti kun wanta Amma yeroo waa san dhagee Phaawulos isheen barreessedha. dhibamuu hin qabdu. Waldaa keessatti waa takka takka sirreessiti dhibamuu hin qabdu jettee beektaa? Waldaa keessa dhibamuu Ishi hin qabdu fakkeenyaaf isin bira. ishi gaaffii tokkoon si gaafadha kanumaa wal qabatee amma fakkeenyaaf dubartii tokko Waaqayyo karaa hojii hojjechuu barbaadeera jennu. Karaa asii hojii hojjechuu Eeyyan maal jettaa? amma yeroo san Phaawulos Waaqayyo barreesse akkam karaa asii hojii hojjechuu yeroo guu jettu? ishi siin kaasa fakkeenyaaf amma yeroo san Phaawulos waan kallattiidhaan dubbateedha waldaa sanitti jechuudha. Waaqayyo garuu Phaawulos irra waan caaluuf har'a immoo maal jechuu danda'a? Ani dubartiin na si filadheeraati hojii Waaqayyo hojii koo hojjechuu dandeessa jedhee yoo ishee filatee isheetti yoo dubbate akka isheen hin hojjenne wanti dhorku maaltu jira? Akkas taanaan seerichi inni Phaawulos baase sun seera da'iifa ta'ee gatamee tiyyee dubbiin Phaawulos dubbii sobaa ta'ee tiyyee ka dubartittii fudhattanii lafa qaatanii ittiin adeemtan jechuudha. Isii filattanii. Kun waan yeroo san Dhageessaame? Phaawulos barreessedha. Waan yeroo san Phaawulos barreessedha. Phaawulos waan yeroo sana qofa fayyadu barreesse moo waan isinillee ittiin fayyitan sabni hundi ittiin fayyu barreesse? Yeroo san dubartoonni wanta isaan godhan maaliif akka inni akkas godhe isaa fi Waaqayyotu beeka. Haa ta'uyyuu malee har'a immoo Waaqayyo Walumaa galatti kana asumatti gabaabsinaa. Walumaa galatti asumatti gabaabsinaa garuu dubartoonni karaarra deemanii lallaban akkasumas waldaa keessaa lallaban seera macaafaa diiganii kunkaan macaafni waan jedhuyyuu maal jedhaa gaafiillee yoo qabaatte abbaa manaa isii haa gaafattu jedha. Nama alaallee gaafachuu hin qabdu jechuudha. Ulaarra deemtee taraa shunkurtii fi zayitii fi maaliirra deemtee spikeera qabattee namatti lallabuu dhiisiiti. Gaafiillee yoo qabaatte abbaa manaa haa gaafattu jedha jechuudha mana keessa deebitee. Kanaafuu dogongora guddaa dalagaa jiran jechuudha dubartoonni kiristaanadha. Siigalee? Okay, akka fudhadhutti ani ilaalcha kootiin akka fudhadhuudhaan qaba. Atis immoo waan Yesuusiin akkamitti fudhatte ati mee waan kanaa dhiisii yoom? ni Yesuus jireenya kootii daandii tokkicha gara abbaa na geessudha. Jedheen Ilma namaatii manni? Waaqayyo ko. Gooftaa koo Waaqayyo ko jedheen fudha. Waaqayyo siif haa dhiisu abboo Waaqayyo koo gurra kiyya moo Waaqayyo koo jette sila? Waaqayyo ko gooftaa ko jireenya ko
Yesus moo waan hunda kun. macaafa dubbisuu eegaleetiin jira jette eega dubbisuu eegalte Yesus waaqa waan jedhu keessaa agarteetta? Eessarratti agarte? Yohaanis 10:30 anii fi abbaan tokko hin jedhu. Ani fi abbaan tokko jechuun ani waaqa jechuudha? Abbaan isaa waaqa miti. Maaliin tokko ta'an? Waan hundaanu. Maal faan? Waaqummaadhaan. Waaqummaa jechuun jechuun. God bless my taayya waaqa mul'an hojii isaa kan argitu uumuudhaan. Maa Yesus immoo mul'ata ka? Waaqummaadhaan ni mul'atu. Like father kuma abbaa isaati. Waaqummaa jechuun maal jechuudha? Laal ani fi abbaan tokko jedhee jetteemi tokkummaa akkamiiti? Hojii wal qixa hojjetu moo dhaaba jaraatu wal qixa moo yaada jaraati moo maalidha sin jechuu jira? Waanuma hundaanuu like fakkeenyaaf amma uumuu keessatti illee fayyisuu keessatti illee tokkuma waaqayyo tokko waan ta'eef jechuudha. Yesus waa uumaa? Eeyyen waaqa ndee? Lama ta'anii akkuma warra saayinsistii kana akkuma warra waan adda addaa qophee fi maalii tolchuu kana lama ta'anii walii galanii wajjin waa uumanii wagguu amma gaafa lammisaa laami maqaan kee lammisaaf illee gaafa uuman walii galanii walitti dhufaniiti waliin si uuman jechuudha lama ta'anii. Akkasumatti fakkeenya 33 qabda macaafa ol biraa qabda si dubbisu. Jarri wal qixan jenne wajjin waa dalaguumi? Sittin makaa uumuu irratti akkamitti akka hubattu siifin ibsa. Mee naaf ibsi mee uumuu irratti akkamitti wajjin dalagan? Baay'ee gaariidha. Ilaal. Guruppii jiraatti makama. Jalqaba waaqa meeqa jira? Maali ammati waaqessitu maaliin beekaan? Kiyya moo keena gaafachuu jirta? Anuma kee meeqa jira? Laan waaqa tokkicha waaqessa. Kan keerraa haasa'u jirra malee. Anis waaquma tokko waaqessa. Maal amma lama naan hin jenneeti? Lama gaafan siin jedhu maal jechuu lama yooman siin jedhe sumatu jedhate. Yesus waa'uma naan hin jennee? Eeyyen waaqa gaafan siin jedhu fakkeenyaaf amma waaqayyo abbaan kun ilma qaba. Ilma akkamii? Ilma isaa jechuudhaan itti mul'atu sagalee isaa irri isaa kan ta'e. Ilmi isaa eenyudha? Yesuusii? Eeyyen ka waaqayyo abbaan kun immoo ilma isaatiin waan hundumaa uuma. Aywa. Yaani isaan waa hundumaa gaafa jettu samiis namas waan mul'atu kana hunda isaan uuma jechuu. Biroota tokko lamarratti guyyoota dhumaa kanatti immoo fakkeenyaaf simmintoo godhee bataa godhee walitti bukeesseetii isaanidha. Masmaara godheetii ittiin rukuta. Qophoo godheetii ittiin waa hidha akkana jechuudhaami isaan godha waan ta'e. Masalaalee godhateetii yaabbateetii ittiin wanni jedha. Yoon dogoon godhan asirreessa. Akka namaa akka ilaalcha waaqaa keessa galee amma akka nama namaatti ilaalinsi. Ittiin godha jechuun maal jechuu? Laalammaa dubbiin kee lama ta'e beektaa al takka maal jettee jarri lachuun uumanii jette achi gaatee ammootu ittiin uumaa jette. Ittiin uuma jechuun maal jechuu? Sifan ibsa. Itti bufe. Waaqayyo ilma isaa kanaan waaqaa fi lafa uumee jedha. Ishee. Waan hundumaa harka isaatti kennuuf isa dhaabe jedha wangeelatu jedha jechuudha naaf miti. Waaqayyotu ittiin uumeemi laal ammallee asirratti wayitu jira gaala. Yesustu uume osoo hin taane akkasumatti illee yoo deemne Yesustu uume osoo hin taane Waaqayyotu ittiin uumeemi akkuma Phaawulos Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irratti 5 irraa almost 4 irraa kaasan fakkaata. Waaqayyoolii kan jedhaman baay'eetu jiru jedhe. Nuuf garuu waaqayyo tokkotu jira innis abbaa isa wanta hundumaa uumee jedhe. Sirrumaami? Biroota tokko isaan sitti me kana dhagaye biroota dhiisi. Kitaaba abbaan qabne natti himi. Nan beeka Qorontos 8:6 ittaate dhiisi nan beeka.
sirrumaa Garuu min Waaqayyo fudhattaa tokkichatu jira dubbisan hin jedhu nuuf miti? waaqayyo tokkotu jira jedhe. Innis abbaa isa wanta hundumaa uumedha jedhe. Sirruma? Akkasumas gooftaa tokkichatu jira jedhe. Innis Yesuus Kiristoos isa wanti hundumtuu ittiin uumamee jedhe. Sun raawwatee jira beekadhu. Inni waa hunda uume abbaadhaami ittiin haa uumamu rakkoon qabu. Abbaan ilmi hin jiru taanaan waan uumu tokko illee hin qabu. Karaa ilma isaa wanti hundumtuu mul'ata waan ta'eef. Ofii waa uumuu hin danda'u? Waaqayyo yeroo uumu ilma isaatiin uumaan siin jedhe obboleessa kiyya. Waan ilma isaa jechuun wanti tokko kan ittiin mul'atu jechuudha. Lakki xumureeraa bar nuuf waaqayyo tokkotu jira innis abbaa isa wanta hundumaa uumee jedhee gadi dhaabee xumuree bar. Hin xumuree maal? Inti dhaaqee dubbisi. Lakki waaqayyo waa uumuu keessatti qaama tokkotti illee naa jimu. Qaama takka. Samii kolonii dhan jedha hin xumurre. Dhaggeeffadhu waan asiin jedhe. Hin dhageessaami? Waaqayyo waa uumuu keessatti qaama tokkotti illee naa jimu. Ofumaa isaatiif uuma. Ofumaaf uume ammas eenyudha? Eenyu? Ati immoo qaama biraatti gargaarsa godhate ilma isaatiin uume ilma isaatiin wanni godhe jechuu jirta? Ilma isaatiin uumen siin jedhe. Ilaa waan jedhu mee macaafa tokko si dubbisaa dhaggeeffadhu mee tole? Dhageessaame? Faarfannaa 33 Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 44 irratti waan jedhu ani waaqayyo isa si furee jedha. Isuma gadameessa keessatti si tolcheedha jedha. Waaqni inni kun isa kami jennaani isa Phaawulos dubbate sanaadha. Tolee, ani waaqayyo isa si fure. Isuma gadameessa keessatti si tolcheedha. Ani waaqayyo isa wanta hundumaa uume jedha. Bantiiwwan waaqaa qophaa diriirsee dhaggeeffadhu. Osoo qaama tokkotti naa joomin samii uume waaqayyo. Lafas dhiseedha jedhe. Dachii kanas Isaayyaas raajichaa 44 Isaayyaas raajichaa 44 lafas dhiseedha jedhe. Lafas gaafa uumu qaama tokkotti naa joomne qophaa isaa uume. Yemmus eenyutu ana wajjin ture? Ajiib. Dhaga'u jirta? Eenyuma jedhaa bar kan na wajjin jiru eenyudha? Wata akka isaa wajjin hin jiru. Qophaa isaa akka uume kun waaqayyo qoma dhaatee dubbata. Qooshi. Faarfannaa akkuma amma naa dubbiste kana fakkeenya 33 lakkoofsa 6 irratti maal jedha? Bantiiwwan waaqaa dubbii waaqayyootiin jedha. Dubbii waaqayyoo jechuun ilma waaqayyoo jechuudha, ilma isaa. Wanti bantiiwwan waaqaa keessatti argamanis bantiiwwan waaqaa maal ta'e jetta? Bantiiwwan waaqaa dubbii waaqayyootiin wanti bantiiwwan waaqaa keessatti argamanis hafuura afaan isaa keessaa ba'uun hojjetamanidha. Maal rakkoo qaba? Waaqayyo gaafa dhaggeeffadhu seera uumamaa yoo arannee ilaalle waaqayyo ifaan haa ta'u jedhee jennaan ifti ta'ee jedhaami? Ifti haa ta'u jennaan. Kanaafuu waaqayyo haa ta'u jechuma jedhuun waa hunda taasisaa jechuudhaaf. Dubbii waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Dubbii waaqayyoo jechuun kan inni ta'e jedhee waa taasisuun hiika. Ta'e jedhee yogguu waa tokko taasisuu barbaade ta'e jedhee dhuma jennaan ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu dubbii waaqayyoo eenyudha? Dubbiin isaa dubbuma isaati. Sagalee isaa jechuudha miti? Dubbiin isaa dubbuma isaati ta'e jedhee dhuma taasisa. Har'allee gaafas illee uumu jechuudha. Inni ta'e jedhu malee ati hin taatu. Gaafa aanallee uumu akkasii har'a waan uumamaa oolullee waan boriillee waan har'a raawwatuu fi boriillee raawwatu waan hundaayyuu rabbi taasisa. Kanaafiyyuu boruu sararaas taanaan dubbii waaqayyoo jechuun ilma isaa jechuudha. Ilmi isaa sagalee isaa waan ta'eef dubbii jechuun isadha jechuudha. Karaa biraatu. Isuma jechichuma inni ta'e jedhu sanatu dhufee dhalateedha attaa? Dubbii waaqayyootiin ta'e wanti hundumtuu jechuudha. Dubbii waaqayyoo jechuun ilma waaqayyoo kan wanti hundumtuu ittiin mul'atu jechuudha. Yesus dubbii isaatiin ta'e moo dubbichuma santu ta'e? Yesus dubbii isaatiin ta'e moo dubbiidhuma santu dhufee ta'e? Sagalee jechuun dubbii jechuun sagalee jechuudha. Amma kakuu haaraa keessatti sagalee jedhanii kaniiru. Haa ta'u akkasumatti rakkoon qabu jedhe akkasumatti. Inna maaltu badere? Waan asi gaafadhi siin galle?
Wanti si galuun Eres irra idiku. jiraatu dubbii Yesus Waaqayyoo sin jedhe jechuun laal Yesus Kiristoos dubbii waaqayyootiin ta'e moo sii galee dubbiidhuma santu dhufee Yesus hin ta'e. dubbii jechuun sagalee Waaqayyoo jechuudha. Nama duraan dursee abbaa wajjin jiru jechuudha. Abbaa wajjin jiru jettaa dubbii waaqayyoo jechuun maali bira wajjin jiru Kinoo- jechuun waan wal cinaa taa'uuti bara. Kunoo dubbii Waaqayyoo jedhamti ree. Waan Sagalee wajjin isaa jiru santu jechuun waan dhufe wal cinaa taa'uudha bara. Dubbii waaqayyoo jechuun waan bira jiru jedhama.